Radeebinee ashama jennaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma sila ibsuudhaaf yaannetti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti himatamanii waggaa tokkoof oliif mana hidhaa turan hedduun isaanii akka gadhiifamanidha. Odeeffannoon Finfinneedha nu ga'u kan mul'isaati jiru. Egaa isaan kun yeroo mana gahan Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaatii fi yoo xiqqaate namoonni 5 ammallee manuma hidhaa Qaallittii keessa akka jiranidha. Gama biraatiin immoo hidhamtoonni siyaasaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo dhimmi isaanii sammammaatti wanti jedhame yookiin wanti beekame hin jiru. Egaa Zaak ammas deebinee Zaak wajjin deebinee dhufnee odeeffannoo amma argame sin dhageessifna. Egaa akkuma nama jedhee hidhamtoota siyaasaa Oromoo warra galmee Jawaar Mohaammed jalatti himataman hedduun isaanii akka hiikamanidha. Kan akka gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa, obbo Dajanee Xaafaa, Arafaat Abubakarii fi Shimallis Tahaa akkasumas warreen biroo gara boodatti maqaa isaanii kan hin dha'u ta'a. Egaa isaan kun yeroo ammaa kanatti hiikamanii gara mana isaanitti akka qajeelfamanidha. Haa ta'u isaan kanaa fi namoonni hedduu gammachuu isaanii ibsaa jiru. Kan amma suuraa isaanii ergatan kun egaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo gama birootiin Zaak waan jidduutti waan jettoo qabaachuu baatte sagalee keetti dhufee Zaak egaa Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Hamzaa Booranaa akkasumas warri Jawaar wajjiniin jiran namoonni lama biroo isaan ammallee manuma hidhaa Qaallitti akka jiranidha. Egaa namni harki caaluu yeroo ammaa kana mana hidhaatii ba'uusaatii kan suuraa isaanis argaati jirra. Egaa namoota galmee Jawaar Mohaammed jalatti himatan sin yaadachiisuudhaaf jalqabuma irratti Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa yookiin Adaanati, Guutuu Mul'isaa, Dajanee Xaafaa, Mastawaardid Tamaam, Arafaat Abubakar, Amaan Qaalluu, Alamaayyoo Galata, kurnaffaa irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN sin himatame. Sana booda Mallas Dirribsaa, Shamsaddiin Xahaa, Boonaa Tibilee, Yaalamawarq Asaffaa, Geetuu Tarrafaa, Taamiraat Huseen, Bashir Huseen, akkasumas Kennee Duumechaa, Daawit Abdata, Boggaala Dirribsaati warri galmee kana jalatti himatame. Egaa ammaatti warri kaan akka hiikamanidha kan odeeffannoon nu gahaa jiru. Haa ta'u malee Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa akkasumas Boonaa Tibileetii fi Dajane nama dhuf biraa qaba. Neetworkiin waan ciccitaa jiruu fi dafee wannuma jiru kanaan haaseenu Shamsaddiin Finfinneerraa nu waliin jira. Mee waan turee fi haala miira isaa akkamitti ibsata kan jedhu. Shamsaddiin baga nagaadhaan baate. Isinis baga gammadanii Oromoo Ingiliis baga gammadanii jechuun barbaada jalqabaa. Amma baane egaa mana jirraa garuu Jawaar faan hin baane isaan eegu jirraa. Isin jaamga jalqaba isaan baane jennee itti yaadne keenya. Naammoo amma isaan ni ba'anii konkolaataanis dhaqee jira. Xiqqoo baay'ina namaatiif ni jira. Ammaan tana ba'uu jiranii. Jalqaba egaa uummata galateeffatu barbaada. Rabbii gaditti uummata Oromoo galateeffatu barbaadna. Dura galata Rabbii galfannaa. Sammutti aanee uummata galata galfannaa. Miirri uummata naannoo sanitti argame maal fakkaata ture yoo baatan Shamsaddiin? Dhugaa akkaataan itti baane baay'ee nama ajaa'iba. Uummannis wanni takka wanni beekan hin jiru. Wantis ni baatanii malee ni baatanii kan hin jaan torbee lama dabree jira. Har'a baatan boru baatan hin jaan malee yeroo akkanaa baatan hin jenne galgala eega walgalle lakkaa'amne eega walgalle booda ba'an hin jaanii ulaa bananiiti. Hin amanne ture sapiraayis taane nam tokko namanne san booda
ijoollee eegdota Jawaar hojjetaa jiru waana. Ana yaamanii ulaa qollofanii maqaa ijoollee as jirtu barreessinaan jaanii maqaa ijoollee barreesse. Ol deebii maqaa ijoollee barreessitee gabbaasinaan jaanii ijoolleetti himee gabbaane. Dura Jawaar fa'aa harkuu qabna inni ka Jawaar fa'aatis haala mijeessanii daayinee. Bakka isaanii wajjin nuti ijoollee meeshaa qabadhaan hunjaanii nu baasanii ala turree mooraa keessa jechuu eega manaa baanee sanbooda waayitaa kajaanii ni jira zoonii biraa jechuu abboo Shibaat fa'aa isin hojii baasanii. Warra sadii irraayis warra himata Iskandar Naggaa jala jiru warra dubartootaa nu biratti hidhaa jiran zoonii shanii. Isaanis baasanii sanbooda abboo Shibaat fa'aa dura baasanii itti aanee warra Iskandar Naggaa baasan baasanii sanbooda nu baasanii hogguu baanu immoo uummanni eessaa akka dhageen beenu uummanni baay'een dhufee qaalittii fuula dura dhaabbataa ture. Na akkaataan uummanni itti bu'u akka haala lafaan dhahaa ture akka malee bakka nutis gammannee miira akka tokko seennee. Sanbooda baasni kanuma poolisii nu fuudhee ka waraanaa ka mooraa jechuun nu fuudhee bakka nuti barbaannu nu geessee boolee bulbula. Nama mana maatii Jawaar ijoolleen eegdotaa buutee anis achitti dhufanii maatiin hiyya mana fuudhanii amma maatii wajjin jira. Mee eenyufaatu bahee eenyufaatu hafe Shamsaddin eenyufaatu bahee namoonni bahan hagamii lakkoofsaan ka bahan eenyufaatu hafe? Maqaa namoota beekamoo. Maqaa namootuma yaadattu warra bahan keessa. Farratti qabee aanaa Shamsuu taatu. Itti aanee Guutuu Mul'isaa. Amaan Qaalluu. Alamaayyoo Galataa. Mallasa Dirribsaa. Okay. Warra eegdotaa immoo Bashiir Hussein. Taamiraat Hussein. Sabbooqaa Qaaqoo. Kennee Gurmeechaa. Daawit Abdataa. Boggaalaa Dirribsaa. Okay, ijoollee ta'an keessaa kan nambisee mastoo harritamaan bakka kan jechuun nama 13 baanee. Waayitaa kajaamu jira achi immoo Dajanee Xaafaa fi Arafaat Abubakar Tochifee waliigala nama 15 nuti. Warri himata Jawaar jala jirru immoo nama 20 waliigala. Nama 20 jedhamsan keessaa 15 baanee jirra. 5 Jawaar biratti namni hafe nama 2 Guutuu Boonaa fi Boonaatti Bileetii fi Geetuu hafe. Saajjiin Geetuutu hafe. Isaanis amma ba'uu jiranii akkaataa ibsan miira keenyatti ibsan ammaan dana hin beenu akka jechuun sapiraayis taanee waan hin eeyne. Garuu nuti ni baasa namanne ture ni shakkaa ture beektaa sa'aata maaliif dhufanii jennee shakkaa ture hogguu as baanu mana zoonii keenyatti aanee immoo waayitaa kajaamu jira bakka abdiillee faan jedhan abboo Isibaat faan bakka jiranii. Abboo Isibaat faan keessatti gabbaasan. Akka akkuma suduudhaan karaa manaa nu geessan bakka barree. Sanbooda achi siinee zoonii dubartoota biraan oloo mana Jawaar fa'aa mul'ata. Konkolaataa achitti agarree konkolaataa guddaa sun jechuudha. Yeroo ta'an mana murtii Jawaar fa'aa geessu. Sun federaalarraa dhufa. Duraanis Hamooraa osoo hin ta'in federaalarraa dhufa. Sana arginaan bakka akka baanu beenee hogguu baanu immoo maatiin nam tokko guban qabu eessaan akka dhagaan hin beenu. Ulaa dura akka malee namni baay'atee guutee jira. Akka malee iyyaa turanii. Akkasitti seennee egaa alhamdulillah yemma mana gallee jirra. Dajanee waan gaafatte yoo qabaatte gara keettiin deebisa Shamsaddin. Dajanee na dhageessaa? I think Dajaneen mute irra jira ta'ee hin beekne. Okay, Dajaneen bilbila kallattii irraa I think Finfinnee irratti bilbilamaa jira. Mee Shamsuddin irra deebiitii ummata Oromoo kallattiidhaan hordofaa jiru ummata Oromoo waggaa tokkoof oliif erga mana hidhaa seentanii kaasee gama adda addaatiin sagalee isinii dhageessisaa tureef gama adda addaatiin qaamonni galatoomaa jettuun yoo jiraate carraa kanatti fayyadamii waan jettu sirraan dhagahaa Shamsaddin. Dhugaa uummatuma hunda galateeffatu uummata Oromoo haalaa fi keessa jirullee dura Rabbiif galanni haa ga'u. Itti aanee uummata Oromootiin galatoonfatu barbaada. Uummata Oromootti aanee maatii dhiyyeen galatoonfatu barbaada. Maatii dhiyyee isaa yoo maqaa dheellee hedduunatti tola ture Adaadaatii Aminaa Mahammad nama jedhamu. Nama waggaa gaafa hidhamnee irraa ammaa deddeebi'aa na wajji laffaa turte.
Anna ummata Oromoo baay'een galatoofadhaan ni jirus gama kan ta'uun irratti ulfaatus nama baay'ee haddeebi'aan ulaalu nama baay'ee hedduun hojjetee jiran hojii rakkate. Maqaalee dhahee fitu daddabuu baay'ee hundi isaanii walumaa galatti hunda haalaan galatoonfatuun barbaadaa akka maaliitti akka hundattu. Kaafee suuta deebina gaaballinaan. Hayyee ani gaafilee koo xumuree jira. I think Dajaneenis dhimmuma kanaaf Dajanee yoo na dhagaa jiraatte hin beeku. I think Dajaneen dhimma kana I think nama biraa qabatee dhufuudhaaf yaalii taasisaa jira. Dhumarra kun na hafee kana jechuun qaba yoo jiraatte namoota si hordofaa jiraniif namoota si daawwachaa jiraniif carraa kana fudhadhuuti. Egaa guutuu ka ta'u hooggantoonni keenya gama adda addaatiin manneen hidhaa adda addaa jiran gaafa hiikaman jenneerra guutuusaa celebrate qaboonu achi booda wantoota jiran kallattii ilaalleetti adeemnaa dhumarratti kana jechuu qaba kun na hafe ka jettu yoo jiraate itti fufi Shamsaddiin. Wanni jechuu barbaadu yoo jiraate tokko qofa. Uummanni Oromoo hidhaarraa qabee nama lakkoofsaan lakkaa'amu malee uummanni Oromoo baane akka jirutti uummanni Oromoo mana hidhaa keessa jiranii. Amma qabee warra hooggantoota kaafaawati warra hooggantoota abaa'ollee jira. Akka Lammii Beenyaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa jira. Mikaa'el Booranfaa. Hundi isaanii tokkotti makki jiranitti warri hooggantoota abaa'otis kaafaawatis jala warra jiran hanga qabaleetti warri jiranis hundi isaanii tokko warri jiru guututti boo qabanii Oromoo baay'inni Oromoo hagam takka geedaa jiran namni beekaa. Jawaarfatti aanee hajiru hundinuu warri kaafaawwatis warri abaawwatis dhaadhaa ba'uu qabanii qabee qofatti gammadu miti haafillee uummanni Oromoo gaafatu qaba maaliif afaan jee bakka jiranii gaafatu qaba nuti saga dandeenya baanee jiranii falminaa fi ammarraa eegallee falminaa fi uummata Oromoo alaa fi keessa jiran ammallee irra deebiitiin hunda isaanii galateeffatu barbaada hunda isaanii. Hayyee hedduu galatoom Dajanee dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa yookaan gaafii yoo qabaatte Shamsaddiiniif. Shamsaddiin jalqaba irratti hidhamuun sirra hin turre siisaa ta'u warri kaanii garuu mana hidhaa dhiphoo sana keessaa baga nagaan baaten siin jedha. Baga nagaan gammaddan isinis baga uummanni Oromootis baga gammaddan. Gaariidha gaatu fitteerta amma uummanni Oromoo kan mana hidhaa keessa jiru hundumtuu bahutti gammachuun Oromoo guutuu akka hin taanedha kan ati dubbattee kana caala wantan jedhu hin jiru amma har'a mana hidhaatii baatetuyyuu kana caala baay'ee sin dadhabsiifnu egaa yeroo gaarii qabaadhu gara fuulduraatti bilisummaadhaan akka jiraattu rabbi si haa gargaaru Oromoo hundumaa gargaaruun jedha. Amin isinillee galatooma uummata Oromoo hundaanuu baga gammaddanii jaanarra deebiiti. Abeetis gammannee haafetti immoo itti qabsaa'uu qabna ammallee irra deebiitiin jaa uummanni Oromoo warra hafe irra deddeebi'ee gaafachuu qaba. Hundinuu akka ol faana ba'anii. Annaa galatoomaa isinis warri OMN. Hello Abbotul. Hayyee hedduu galatooma nama biraattu laayinarra jira gara since'a hayyee Shamsadduun galatooma. Egaa akka Zaakii Sirkaan fuudhaa yeroo hidhamtoota siyaasaa Oromoo yaannu yeroo hundumaa dugda duuba kan jiranii motorii ta'anii dhimma isaanii kan ordofanii halkanii guyyaa abukaatota yookiin abbootii seeraa Oromoo jiru isaan keessaa kan otoo haqa hidhamtoota siyaasaa Oromoo duwwaa otoo hin taane saba biraatiif otoo falmuu kan yeroo ammaa haqa dhabee jiru Abdul Jabbaar Hussein yaadanna yeroo hundumaati. Mee kanumaanin gara abukaatota seeraa abukaatota hidhamtoota siyaasaa yeroo ammaa kana jabaatanii jala bu'anii waan kan hordofaa jiranii obbo keessaa tokko obbo Tuulii Baayisaati. Obbo Tuulii Baayisaa kara bilbilaatiin laayinii irra jiru Zaak obbo Tuulii Baayisaa baga nagaan dhufteen jedha mee maal nutti himta har'a? Baga nagaan na eegdanii booda jenne hooggantoonni mana hidhaa jiranii inni kamuu jecha oduu erga dhageenye gara torbee 3 ga'ee jira. Isa kanaaf deddeebilee gaafachaa turre waan tokko dhagaa'aa turre. Nuti dubbii kun deebee gara boodaarra ture jennaan xiqqoo qalbii nu qabee ture haa ta'u malee ayyaana kanarratti uuma tokko dhageenya jennee eegaa turre akkuma kanaan eegnu har'a gara galgalaa erga lafti
akka isaan gadhiifaman isaan keessumaa hooggantoota kaabaa hojjetan kan galmee obbo Johaar Mahammed jala jiran akka isaan gadhiifaman gara galgalaa kana dhageenye jiranus maatii isaanii irraati. Haaluma kanaan akkuma isinis argitanii namoota sadiirra kanas warri kaanii gadi ba'anii jiru jechuudha. Namoota sadii obbo Johaar, obbo Baqqalee, obbo Hamzaa bakka kan ba'anii jiranii. Kun haa ta'u jalqabbiidha. Ammayyuu namooti baay'ee jaatee jira. Namni mana hidhaa keessa jiru, inni kaan mana hidhaa beekamaa keessa jira, kaan mana hidhaa beekamne keessa jira. Inni kaan himatamee jira, kaan otoo himatamee jira. Inni kaan itti murtaa'ee jira, inni kaan akkasumaan mana hidhaa adda addaa, waajjira poolisii adda addaa bakka namni beekuuf bakka namni hin beekne bakka namni argu namni naqameeti jira. Namoota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Keessumaa ammoo namoota bebbeekaman keessaa kallattii warra hooggantoota ABO'tiin kan jiru. Isaanis ni hiikamu oduun jedhu ture. Gaafa duraa akka dhageenyetti garuu haa ta'u malee har'a miidiyaa mootummaatiinis kan keessatti waa'een isaanii hin kaane sochiin isaan gallakkisuudhaaf deemames hin taane kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan akka Jaalabdii Raggaasaa fa'aa isaa wajjin qabatee namoota baay'eetu jira. Inni kun egaa haa ta'u duruma hidhamuu qaban turanii namoonni kun akkuma duraan dubbachaa turre warri Jawaar fa'aas mana murtiitti kan ibsaa turan. Nuti balleessaa raawwannee gocha akka raawwannee hidhamne otoo hin ta'in dhimma siyaasaati. Akka waliigalaatti siyaasa Oromoo waan geggeessinee fi siyaasa Oromooti hidhame. Kanaafuu dubbiin kun furmaata kan argachuu qabu gama siyaasaatiin yookaan gama mariitiin malee mana murtiitiin miti jedhanii hanga cichanii hojjetanii mana murtiin dhaqnu manni murtii bu'aan fiduu fala hin fiduu jedhanii dubbii isaan dubbatan sana abukaatonni keenya fixaa fuudhanii dhugummaa isaatiin wajjin jabaatanii falmaa turanii. Gallakkifamuun isaanii har'aa kunis falmiin isaanii dhugaa ta'uusaa karaan deemame sun karaa sirrii fi karaa qajeeltoo fi karaa daba hin qabne karaa sirriitti dhimma kana hubatanii beekanii furmaanni ka dhufus mana murtiitiin otoo ta'in gama siyaasaas jedhanii falmiin isaan gaggeessaa turanii fi kan abukaatonni keenya deeggaranii falmaa turan dhugaa ta'uusaa guyyaa irraa mirkanaa'ee jira jechuudha. Mee obbo Tuuli gaafii tokkoon qaba. Egaa ibsa waajjira kominikeeshinii mootummaas argaan ture. Miidiyaaleen mootummaas ibsoonni isaan baasaaran argaa ture. Egaa pirosiijarii seeraatiin namni tokko dhiifamaan kan hiikamu tokkoffaa murteen yookaan itti murtaa'ee waggaa haganaa hidhamtu jedhamee bifa akkasii qaba. Pirosiijarii mataa ofii danda'e qaba dhiifamaan hiikamuuni. Maal inni pirosiijarii maaltu hordofameeti kan gadhiifaman himanni isaanii mana murtii addaan citu waraqaan isin gahe jira. Wanti kanarratti diiteeliin nu kennuu dandeettan gaarantiin jara kanaa warra hiikaman kanaa maalidha kan jedhu irratti wanti mari'atame wanti dubbattanni wanti akka abukaatoo seeraa tokkotti beektan maalidha obbo Tuuli? Egaa maal inni biyya kanatti maaltu jira otoo pirosiijariin seerri adeemsi heerri mootummaa qajeeltoon eegame durumayyuu kun hundiin dhufu ture. Kana hundumaa kan nu ga'e biyya kana keessatti meeshaatti guddaa kan fide pirosiijariin qajeelfamni dambiin hojimaanni heerri mootummaa kabajamuu dhabuusaati kan baay'ee rakkina deeqee kana keessatti namni murtiin kennamu tilmaamamaa kan hin taane ati har'a murtii kana murtaa boor kana yoo karaa kana deeme kanan argadha jedhee akka namni mana murtii irratti wanta tilmaamamaa ta'e tokko akka namni hin arganne kan godhu kana silaa kan jedhamu malu amma miidiyaa irratti akka argaa jirrutti dhiifama godhameefidha. Itoophiyaan dhiifama gootee kan jedhudha. Dhiifamni nama balleessaadha jedhamee balleessaan itti argamee manni murtii illee balleessaadha ittiin jedhee adabbiitti kenneen mootummaan dhiifama godheeti gallakkisuu danda'a jedha seerri. Amma bakka kana hin namoonni kun balleessaa hin qaban jenneeti nuti kan amannu kafalminus akkasii balleessaa qabaachuu isaaniis ragaan tokko dhufee wanti bakka sana geenye hin jiru. Haa ta'u malee adeemsi biraan silaa kan ture maal inni mootummaan nama tokko himatee ka'ee falmii sana itti fufuurra falmii kana yoon addaan kutse faayidaa uummataa isa olaanaa yookaan public interest naaf eeggisa.
falmi kanatti fufuura yoo addaan kute uummata si fayyada mootummaas ni fayyada nagaaf tasgabbii biyyaan ni buusa jedhee yoo amane mootummaan himata tokko addaan kutuu yookaan dhiisuu ni danda'a jedha seerichi. Kunis kan ta'u silaate akkamittidha abbaan alangaa dhimma kana mootummaa hojii raawwachiiftuu wajjin ta'ee jechuudha. Hojii raawwachiiftuu wajjin ta'ee kanarratti dubbatee himata kana addaan kutuu qabna gaafa jedhe abbaan alangaa himata kiyya addaan kutee jira himata kana kaaseen jira jedhee mana murtii beeksisa. Manni murtii immoo iyyannaa abbaa alangaa kana yookaan xalayaa abbaa alangaa kana fuudhee erga simatee booda sirriidhaan addaancituu qaba yoo jedhu mana hidhaatiin namoota kana anatti hidhee mana murtiitti hidhee kanaafiyyuu abbaan alangaa himata isaa waan kaasee fi namoota kana mana hidhaatti gallakkisi jedhee xalayaatti barreessuu qaba. Haa ta'u malee amma yoo arginu adeemsa kana keessa waan darbame natti hin fakkaatu xalayaa sana hin argine qabatamatti waan xalayaa har'a obbo Jawaar fa'aa ga'ee hin argine boodannee ilaaluudhaaf jirra. Garuu muuxannoo irraa kan argine maalinni kana dura koloneel Gammachuu Ayyaanaa yaadattu yoo ta'e mana hidhaa Qiliinxoo irraati xalayaa amma barruu harkaa namaan geenye tokko irratti foormii guutanii የታሰረበት ምክንያት በሽብር ወንጀል ሌላ የተለቀቁበት ምክንያት የበላይ አካል ትእዛዝ ጀታ ከነማን ገለክፈሜ ኮሎኔል ገመቹ አያና ገለክፈሜ የአፍሮቶን ቱሪን ዴቢያሜ ቀበሜ ገልሜድ መሰነረት ትፉፌ ጀቹ ትፉፌ ቦርድ ሰጀደ ማን ሙልቲ ወቃቶ ኮቦዳ ደደሲቲ ቢሊስ erga jedhame yooma gara ji'a torba hidhamee jira jechuudha. Kanaaf maalinni adeemsi kun hin eegamne jechuudha. Adeemsi kun silaati eegamee galmeen karaa abbaa alangaa godhee manni murtiitiin qorame akkasiin deemamuu qaba ture. Haa ta'u gaammoo maal goona namni rakkate kanumayyuu tole jedhee fudhata. Silayyuu karaa isaa ittiin hidhamanis adeemsa seeraan hordofne karaa seeraa alaati kan hidhamanii. Amma sammoo yoo gallakkifaman isa kanarratti gammachuu malee mormii hin qabnu. Garuu akka waliigalaatti silaati kan ta'u malee adeemsa kana eegamuu qaba. Wabii maalii qabu gaaraantii maalii qabu gara fuulduraatti inni jedhu isa kanarratti gaaraantiin namni kamuyyuu gaaraantii rakkisaadha kana keessatti akkuma isiniin jedhe. Namni kaleessuma ganama jechuudha. Kaleessa moo deengadda Raabiyaan fa'aa yookaan obbolaan Jawaar fa'aa mana dhaqanii poolisiin qabee haraajii godhee akka waan yakki wayii raawwatametti safara jeeqanii nama jeeqanii namoota kana guuranii akkasanii mana hidhaa kaayanii adeemsa tokko malee adeemsa seeraa tokko malee deebisanii ammoo ajaja mana murtii tokko malee mana sakattaanii nama qabanii hidhanii deebisanii saatii booda immoo nama libiree makiinaa fidu qabu fidaati siin gallakkisnaa jedhanii booda immoo sanayyuu dhiisanii mallattoo nama wabiisanii ta'uu fidaa jedhanii nama gadhiisan. Kun maal argisiisa? Adeemsi deemamaa jiru dambii qajeelfama sirna seera hojimaata kan hordofe miti jechuudha. Kanaaf wabiin egaa waaqumaa fi uummata malee wabiin akka kanaan waan nama qaawwan namatti mul'ata jechuudha karaa sana. Egaa mee gara hidhamtootaatiin yeroo tokko gama kaadirotaatiin wanti adda addaa dhagahamu jira. Gama hidhamtootaatiin wanti gaafatame nuti kana balleessinee irra dhiifama jedhanii wanti isaan barreessan wanti isaan gaafatan akka abukaatoo seeraa tokkotti wanti beektan jira obbo Tuuli. Lakki gonkumaayyuu miti galmee obbo Jawaar fa'aarratti galmee biraarratti iyyuu namni tokko namni ani balleessaan qaba dhiifamni naaf haa godhamu jedhee namni nuti bakka buunee falminu tokko iyyuu namni ani balleessaa qaba jedhee namni dhiifama gaafate tokko iyyuu hin jiru bakki. Hayyee angara kiyyaan fixee jira dajana yoo. Hayyee gaarii dhagaa waan dabballeen karaa adda addaatiin hoofaa jiru dhugaa jirtu. Abukaatoo warra hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraa dhageenye obbo Tuulimmee simbira jira galmeen isaaniiti jarri kun warri har'a gallakkifaman eenyu fa'i walumaa galatti warri galmee kana jalatti himatan eenyu fa'i sana tokkicha nutti himtanii kan maan gallakkifaman. Baay'ina isaanii nama warra galmee kanarratti himataman hunda barbaadanii.
xiqqoo daqiiqaa tokko dhiifama wajjin isin himuu danda'a galmee kanarra akka walii galaatti nama 24dha kan jiru. Kan himatame jechuudha tokkoffaan obbo Jawaar Siyaad Mahammed lammaffaan obbo Baqqalee Garbaati sadaffaan Hamzaa Adanii yookaan Hamzaa Booranaati arfaffaan Guutuu Mul'itaati shanaffaan of course Abba Dajanee Xaafaati ja'affaan Mastawaalil Tamaamidha torbaffaan Arafaat Abubakar saddeettaffaan Amaan Kalluu saglaffaan Alamayyoo Galataati kurnaffaan OMN yookaan Oromiyaan Miidiyaa Neetwoorkiidha ittaanee Mallas Dirribsaati ittaanee Shamsaddiin Tahaati ittaanee Boonaa Tibbileeti kaan warri kanaa gadi jiran dhiifama naafaa godhanii gulantaa qabu garuu akkasumatti ayyaama Jaalam Warqa Taffaa Geetuu Tarrafee Tamraat Huseen Bashir Huseen Sabbooqaa Sabbooqaa Qaaqoo Kennee Duumechaa Daawit Abdataa Boggaalee Dirribsaa Dr. Zakkaayee Araarsaa Dr. Birhaana Masqal Waggaarii kana keessa kan jiranii isaan kana keessaati egaa warri mana murtiitti hin dhiyaatin ala jiru warri dhiyaatan keessa amma kan hin bahin obbo Jawaar obbo Baqqalee fi obbo Hamzaadha kan guyyaa irraa gallakkifamanii jiru jechuudha galatti obbo Tuli Dajanee inni irraanfatamoo keessatti isaaf dhiifamni hin godhamne. Sanaan argine obbo Dajanee baasiisa jettee to'atu himata akka yoo ta'e hundumaa wajjin karaa. Egaa Dajaneedhaan kongiraa jechuudhaaf yeroon hin genne jechuudha Dajaneen. Baga gammadde jedheera Dajaneedhaan fi dooktaroota keenya warra ala jiranii baga gammadannaa jedhaan asmaan. Hedduu galatoomaa gammachuun keenya guutuu kan ta'u hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundumtuu bahanii tokko lama toon taane gara Oromiyaa keessatti hedduutu kumaantamaan kan lakkaa'amantu hidhamee jira. Oromiyaan mana hidhaa guddoo warri jarri kun keessaa hiikaman immoo mana hidhaa xiqqootti akkasitti waan laalamuuf warri hidhaa jiran hundumtuu yeroo mana hidhaa keessaa bahanii Oromiyaan namni Oromoo fi Oromiyaan bilisaan socho'uu danda'aniif mirga isaanii argatan gammachuun keenya guutuu ta'a. Maalumaafuu hedduu galatoomaan siniin jedha waan gammachuu keessan ibsitaniif. Fayyaataa bota jennanis waanuma tokko jechuun barbaada namni kan dagachuun qabne maalinni namni hidhamee mana hidhaa jiru garmalee kan hidhame jechuudha karaa sirrii hin taaneen karaa jallina ta'een keessumaa ammoo kan baay'ee nama dhukkubsu namoonni hedduun mana murtiitiin bilisa jedhamanii mirgi wabii isaanii eegamee fi irra darbeeyyuu immoo abbaan alangaa namoota kana wanti himachiisu hin jiru namoonni kun qulqulluudhaan himatu jedhee erga galmee isaanii cufeeti waggaa tokko ol kan darban bakka maatiin isaaniillee sirriillee baafillee dubbisuu hin dandeenyetti kan hidhamanii baay'ee gidirfaman namoota baay'eetu jira kan namni maqaa isaanii beekuuf hin beekne kan iddoo isaan jiran namni beekuuf hin beekne hedduutu jira namoonni har'a hidhaman kun illee hidhamuun malee yeroon darbe kun yeroo mana hidhaa keessatti isaan dabarsan kun baay'ee yeroo miidhaadha isaaniifis maatii isaaniitiifis namoota isaan duukaa rakkachaa turaniifis kanaaf haa ta'u jenneetuma gammadna malee namoonni kun durumarraa jalqabumarraa hidhamuu namoota malleedha ammoo erga isaan ba'anii achumatti dhaabbachuu hin qabu namoonni seera malee garmalee karaa malee hidhaman hundinuu duguugamanii ba'anii hundinuu nageenyaaf tasgabbii biyya kanaa keessatti qooda isaanii akka isaan fudhatan gahee mataa isaanii akka isaan ba'an biyya kana guddisuu biyya kana ijaaruu keessatti biyyi kun kan nama muraasaa miti kan nama hunda biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatuuti kanaafiyyuu isaan kana namni warri bahanis inni dura jirus inni kaanis wal gargaaree namoonni mana hidhaa keessatti hafan kun hundinuu duguugamanii bahanii akka isaan guddinaa fi biyya maacha akka isaan godhan nama hunduu waliin dubbachuu qabaa waliin wal gargaaree harka wal qabatee wal mari'atee mootummaanis akkuma jalqabeeni amma goodaatti amma gandaatti amma aanaatti gadi bu'ee namoota garmalee hidhamanii jiran kana gallakkisee sana boodayyuu ammoo gara marii waliigalaa gara marii
bal'aa nagaaf tasgabbii biyya kanaa buusuuf itti yoo hin deemne nama muraasa mana isaatii gadhiisuun qofti furmaata guddaa yookaan fala fullaa kan fidu akka hin taane namuu beekuu qaba jechuudha. Hayyee obbo Tulii Baayisaa abukaatota seeraa hidhamtoota Oromoo keessaa tokko kan taatanii yaada bal'aa nu kennitaniif hedduu galatooma. Egaa yeroo biraas walitti deebina jedhee abdii qaba. Ammaaf yaada nu kennitaniif hedduu galatooma. Egaa Dajanee atis baga gammaddee maqaa kee dura dhageenye OMN yoo hiikameera jenneetuma akkasumatti fudhannaa. Egaa OMNs baga hiikamtee egaa nu dhaga'ee deebii nuun deebisu kan sanirraa hafe amma hidhaa feesbuukii tokko jala jirra. Parshaalii hidhamnee jirra. Warri feesbuukis egaa hidhaa kanaan gadhiifamuu kanaan dabalatee isaanis gannu dhiisan jennee yaannaa. Egaa waan nama gammachiisu waan namatti tolu hedduutu jira. Wantoonni sirraahanii gara fuulduratti immoo gammachuu kenna guutuu godhan guutuun Oromiyaa qaamni karaa kamiiyyuu dhimma Oromootiif falmu hunda kan keessa jiru mariin qaama hundaa hammatee fuuldura Oromiyaa fuuldura biyya sanii irratti akkamitti godhama kan jedhu kan restrictionii tokkollee of keessaa hin qabne kan exceptionii tokkollee of keessaa hin qabne hanga godhamutti biyya san gara tasgabbiitti gara nagaatti oofuun baay'ee rakkisaadha. Kana udu Jawaar fa'aa uduun hidhamnes jechaa turanii biyya sana karaa qawweetiin fidanii wanti gochuu danda'an yookaan immoo humnaan biyya sana akka barbaadan gochuun tasuma hin danda'amu. Gaafii uummataa humnaan mo'achuun hin danda'amu. Gaafii uummataa humna qawweetiin gadi qabuun hin danda'amu. Gaafii uummataa fedhii uummataa kan tasgabbeessuu hin danda'amu. Gaafii fi konsarnii isaan kaasan adrees gochuu qofaan akka ta'e irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Ammallee taanaan qalbii Oromoo akkan hirre gama adda addaatiin tapha siyaasaa xixiqqaadhaaf gama adda addaatiin qalbii Oromoo hidhuudhaaf gama adda addaatiin gammachuun Oromoo guutuu akka hin taane gochuudhaaf gama tokko gadhiisanii gama tokko hambisuunis akka hin jiraanne Oromoonis hanga ilmaan isaa takka takkaan mana hidhaa jiran hanga Oromoo fi Oromiyaan hundi guutuun nagaa argattutti tasumallee qabsoorraa akka duubatti hin deebine warroonni hidhamanii bahan warroonni gama adda addaatiin wareegama qabsoo kanaaf kafalan waan tokkon si yaadachiisa. Dajanee waa tokko si yaadachiisee gara dhumaatti hin deebi'a. Jawaar barreeffamni isaa dhumaa feesbuukii irratti dhumaaf maxxanse osoo hin hidhamin dura jechuudha. Ajjeefamuu Haacaaluu wajjin hidhamuu isaa ilaalchisee egaa ajjeefamuu Haacaaluu booda barreeffama sarara 3 yookaan 4 tana barreesse. Haacaaluun Oromoof Oromiyaaf qabsaa'e, Oromoof Oromiyaaf wareegame. Nan sobee jedhee osoo takkaa ofiis saba isaas hin sobin dhugaa Oromootiif cichee wareegame. Qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa jedha. Duwwaajaa 29/2020tti barreeffama inni barreesse jechuudha. Barreeffama kana keessaa ka argitu qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa. Abdul Jabbaar fa'aa Tuuliin amma dhageenye hiriyyaa isaa dhabee piroosesiidhuma kana keessatti jechuudha. Shirumaaf sharrii siyaasa biyya sanaatiif jecha Abdul Jabbaar fa'aa dhabamanii shiraaf sharrii siyaasa biyya saniitiif jecha Haacaaluun fa'aa dhabamanii gaafa ammaa miti. Wanti hundi guutameetu qaamni hundi hiikameetu dhugaadhumatti Oromiyaanuu nagaa isii argattee madaan jara kanaa bara kamiinuu nurraan badu gammachuudhaan gama adda addaatiin waan jarri kun Oromoof Oromiyaadhaaf godhan takkaan dagannu. Abdul Jabbaar laphee keenya keessa jirtaa. Haacaaluu laphee keenya keessa jirtaa. Gama adda addaatiin ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo sirna kanaan karaa shiraaf sharrii sirna kanaatiin wareegamtan hundi lafee fi dhiiga keessantu iyyee gaafiin har'a deebi'aa jiru kun wantoonni har'a argaa jirtan kun bu'aa lafee fi dhiiga keessanii akka ta'ee fi bu'aa bahii isin baatanii wareegama isin gootan takkaayyuu akka hin daganne irra deddeebifnee wal yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Abdul Jabbaar haqa nurraa qaba. Haacaaluun haqa nurraa qaba. Haqa isaanii baasuun gumaa isaanii baasuun kan Oromoo hundaa akka ta'es haqni isaanii gumaan isaanii bahee Oromoo fi Oromiyaan guutuun gaafa nagaa argattu nu hundi kennayyuu hirriba nagaa rafuu dandeenya. Madaan isaanii garuu yoomiyyuu kan nurraa hin banne ta'uu yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada Dajan. Hayyee gara dhumaatti dhufneeti jirra. Akkuma jalqaba irratti ibsetti namoonni galmee Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti himatamanii harki caalan isaanii har'a mana hidhaatti bahanii
kaan isaanii immoo kan biyya alaa jiranis jiru. Egaa kana malee Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, kan akka Boonaa Tibillee Koroo fi Saajin Geetuu Tarrafaa Sarbeessaa isaan ammumallee mana hidhaa akka jiranidha. Qaallittiidhuma akka jiranidha. Odeeffannoon qabatamaan kan mul'isu. Egaa walumaa galatti akkuma duraan Zaak dubbachuu yaaletti adeemsa kana keessatti kan yoomaan irraanfatamne Abdul Jabbaar Huseeni. Abdul Jabbaar Huseeni Oromoo bira darbee Lidatu Ayyaaleew kana dura ibseetu ture. Nama bu'aat ibsaa ture, nama haqaaf dhaabbatu, innillee har'allee haqa dhabee haati manaasaa doorsifamaa akka jirtu, mucaan isaallee akkasumatti rakkataa akka jirtudha. Egaa kana hundumaa sababa kan godhame dura Hacaaluu galaafachuudhaan warra dhaabbilee siyaasaa hooggananii fi Oromoota qabsoo Oromoo gara fuulduraatti furguggeessu jedhamanii walitti qabanii hidhuutu ture waggaa tokko olii fi egaa walumaa galatti hooggantoonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas akkuma dura jedhee manni hidhaa guutuun Oromiyaa mana hidhaa taateerti. Amma suni hundumtuu hiikamuutu Oromoon gammachuunsaa guutuu hin ta'u. Walumaa galatti Oromoon immoo guutuu gammachuunsaa kan ta'u waan ijoolleensaa kana dura dhumteef qeerroon 5,000 amma 7,000 dhumteefitti gaafa argateedha. Gaafa gaafinsaa deebi'eedha. Egaa hooggantoonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan akka Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Daawit fa'aa akkasumas Mikaa'el Booran fa'aa isaanis dagatamuun irra hin jiraatu. Obbo Daawud Ibsaallee kan mana keessatti hidhamee jiraatu. Yeroo ammaa kana Oromoon yaadachuutu irra jiraata jenna. Egaa dhuma irratti warri sinuma yaadachiisuudhaaf warri Obbo Jawaar jalatti galmee Obbo Jawaar jalatti himatamanii ammas irra sinii deebi'uudhaa fi Jawaar Siraaj Mohaammed jedhu, Baqqalaa Garbaa, Daakoo, Hamzaa Adaanaa Taayyee yookiin Hamzaa Booranaati, Guutuu Mul'isaa Gadafaa, Dajanee Xaafaa Galataa, Mastawaarid Tamaam Adam, Arafat Abubakar Kadir, Amaan Qaalluu Baatii, Alamaayyoo Galataa Waaqasaa, Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha OMN. Akkasumas ana mataa kiyya Dajanee Guutamaa iddoo hin jirretti jedhanii Mallasaa Dirribsaa Furgaasatii, Shamsaddin Xahaa Mahammad, Biraana Masqal Abbaa Sanyii, Dr. Biraana Masqal Abbaa Sanyii iddoo hin jirretti, Dr. Tsaggaayee Araarsas iddoo hin jirretti, Boonaa Tibilee Koroo yeroo ammaa kana innis Jawaar faana hin baane mana hidhaati. Ajajaa 50 Ayyaalamoo Warq Asaffaa Mangistuu, akkasumas Saajin Geetuu Tarrafaa Sarbeessaa, ajajaa 10 Taamiraat Huseen Muudaa, Saajin Bashir Huseen Booraa, ittaanaa Saajin Sabbooqaa Qooqaa Galaalcha, akkasumas ajajaa 50 Kennee Duumechaa Baayuu, akkasumas ajajaa 50 Daawit Abdataa Caalii, Boggaala Dirribsaa Adiiti. Jara kanagaa iddoo tokkotti kan himatamanii isaan kana keessaa warri biyya alaa jirru silaa biyya alaa jirra. Namoonni 5 garuu ammallee qaallittiidhuma keessatti akka jiranidha. Dhimma haala isaan keessa jiran immoo hordofnee kan isinii gabaasnu ta'a. Egaa ammaa fi zaakkanumaan raawwanne developmentiin hoo jiraate immoo wanti jala dhufu hoo jiraate hordofnee kan isinii geenyu ta'a. Oduu qabatamaadha fi odeeffannoo qabatamaa yeroo yerootti isinii kennina. Kanaaf yeroo hundumaa OMN jala bu'aati oduu dhugaa ta'ee oduu qabatamaa ta'ee akka hordoftan asumaan isin yaadachiisaa jedha gama kiyyaan Zaak. Sagaleen keenya jiru. Dhuma irratti wanti jedhu egaa akkuma jedhe namoota bahaniif baga gammannee kaafaniif hundi isaanii haga bahanitti qabsoon itti fufa. Kan biraa egaa qeequmsi takka nurratti dhiyeessitan maaf hin daddaftan ka jedhu walitti qabnee walitti qindeessinee waan mirkanaa'e haga geessinutti ammallee daddafneeti olumaan waan qabanne takka qabannee waliin fiinnu mirkaneessinee qindeessinee waliin qabannee akkas dhiyeessuudhaaf yeroo fudhataa processing time jira.
akkanumatti fake newsii isinitti himnee waan hin taane isinitti himnee booddee akka wanni hin jenne mana OMN itti wanti beekamu hin daddafnu gaafa dhufnu garuu waan qabatamaa waan dhugaa irratti hundaa'e waan soba of keessatti hin makamne qabannee dhufuudhaaf akkasitti akka yeroo fudhattu akka hubattanidha. Egaa I can't wait Jawaarfa bahanii Jawaarfa asirra bahanii kormi bulloon garmaama tolu sun bulloon miidiyaa irraa tolu sun aga isaan gaafa dubbatan dhaga'utti ani qalbiin kan koo gadi nan jettu ganaa hin hafa. Gammachuun kiyyaarraa akkuma jiru gammachuun akkuma jiru ta'eeti keessi kiyyaan mallee waan hafutu jira waan sun gaafa guutame gaa walitti dachaana kanuman jedha Dajane. Hedduu galatoomaa waan nu faana turtaniif akkuma jennee oduu qabatama haqa jirtu karaa haqa duwwaa oduu qabatama qabannee isin dhiyaanna. Ammasittuu egaa gurri keessanii fi iji keessan OMN irratti haa ta'u jenna. Sababni isaa Jawaar Mohaammed faa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi warri lamaan hafanii maal ta'u kan jedhu yaaddoo guddaa akkasinitti ta'u hin beekna. Kanaaf kanas jala buunee kan gabaasnu ta'a. Ammasittuu gama keenyan nagaan nu turaasiniin jenna.